السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجمتوتا في جالتمتوني هردفتوني برسيسا ورمات. الحمد لله ناقو كوت نجاني في خنجر الله كبجادا بكير تمرس ناقو. إجا دعوتوتن كيا برون سرّا خن كيسة وانا نسم برسيسو واتسابين وان هاريا في دجرة شدو وانا جايبه وان بريدة في دجرة. ما لوانتي هارون واتسابين في دجرة في جتنيو نقاف تنجي شدا. يرو سورة نماير كتنجي شدا. nama suuraa ergitaniif san nam suuraan isin ergitaniif sun jawwaala sarratti akka bu'u hin dandeenye gonkumaayyuu iskiriinshotullee kaasuu akka itti hin dandeenye gonkumaayyuu jawwaala sarratti hafuu akka itti hin dandeenye jechuudha isin gale yeroo tokko qofaa laalee akka suuraa sun achi badu jechuudha isa asii dileetti gootan san osoo hin taane jechuudha asumaa yeroo ergitan jechuudha yeroo tokko qofaa laalee akka suuraa sun achi baduu dandahutti haala itti erguu dandeessan fidee dhufe jechuudha waatsaappiin isin gale fakkeenyaaf yeroo suuraa san ergitaniif jechuudha namni ergitaniif sun yeroo tokko qofaa irratti dhahee ni ilaala yeroo lamataa gonkumaayyuu ilaaluu hin danda'u jechuudha isin galee yeroo awwalaa isin ergitaniif san qofaa dhagastee seenee ilaaluu danda'a malee booddee itti deebi'ee suuraa san argullee hin danda'u ilaalullee hin danda'u hatta iskiriinshotullee kaafachuu hin danda'u gonkumaayyuu suuraa sun isuma biraa bada jechuudha isin galee egaa daawwattootan kiyyaa gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala kiyyaa faarootaatan baga nagaan dhuftan jechaa yuutuub chaanaala keenya sabskiraayib godhachuun dagatinaadha yeroo sabskiraayibii gootan barumsi nu asirratti dabarsinu guyyaan guyyaaniin akka nama dura isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kiliikit godhadhaa achi booda ol ka jedhu irratti tuqadhaadha akkasuma barumsan garraadhaa isin darbee yuutuub chaanaala keenya la seenuudhaan waan isin dhibe hunda barachuu dandeessanii barumsi keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii jajjabeessuun dagatinaadha egaa gamanumaan gama barumsaatiin dabarsaa hanga xumura viidiyoo feetin afaan turaan hordofaa isiniin jedha hayyee daawwattootan kiyyaa waan haaraa waatsaappiin fide kan argachuudhaaf yookiin akka wanti haaraan waatsaappiin fide kun isiniif waatsaappii keessan irratti dhufuuf jechuudha waatsaappii keessan haaromsuu yookiin abdeet gochuu isinirraa eegama abdeet gochuudhaaf akkuma baran pilaastoorii keessan keessa galtaniiti haala kanaan waatsaappii keessan laaltan jechuudha haaromsuu yoo barbaade abdeet gootaniit haaromsitanii jechuudha egaa yeroo abdeet gootanii haaromsitan jechuudha keessaa baatanii jechuudha waatsaappii keessan irra galtanii achi booda fakkeenyaaf waan inni fideen isinitti agarsiisa egaa daawwattootan kiyyaa achi booda bakka kaameraa sana kilikni gootanii achi booda suuraa namaa erguu barbaachisan yookiin viidiyoo namaa erguu barbaachisan jechuudha yeroo nama sanii ergitanitti wanti sun akka badu waan barbaachisan irratti kilikni gootanii achi booda asirratti jechuudha fakkii seendii tana kiliik osoo hin godhin jechuudha tokkoon kan maramte ni jirti jechuudha asirratti kan nama kulullee itti marsituun jechuudha haala kanaan kiliik irratti gootanii bicaa taate jechuudha yookiin akka sanirraa gara horungaatti deebitee jechuudha isin gale egaa achi booda yeroo irratti kilik gootan jechuudha haala kanaan horungaatti deebitee jechuudha wanni tun jechuudha isin gale amma jechuudha seendii kana kilik gootanii egaa daawwattootan kiyyaa kun akkuma asirratti argaatan jechuudha suuraan nama erge sun jechuudha suuraa hin mul'isu jechuudha footoo kajoo qofa jira jechuudha isin gale footoon ergame jaa malee suuraan erge sanillee hin mul'isu jechuudha amma fakkeenyaaf gamaan erge sanitti deebi'ee isinitti agarsiisuti haala suuraa sun itti dhufee jechuudha okay WhatsApp kan irra hagaluuti egaa kun akkuma asirratti argaatan jechuudha irratti kiliikan godhaa akkuma asirratti WhatsApp sanii WhatsApp kanatti erga jechuudha suuraan hin dhufne jechuudha footoo kajoo qofa dhufe jechuudha fakkiin daawunloodiin jirti irratti kilikni gootanii achi booda amma daawunloodii ta'ee jira jechuudha yeroo tokko qofa irratti dhahee ilaaluun hin danda'a jechuudha amma kun akkuma argaatan jechuudha irratti dhahee ilaalee jira jechuudha isin gale amma garuu yoon of duuba deebi'ee suuraa kana deebi'ee tallaala jedhe hin jiru hin dhahamu jechuudha kun akkuma asirratti argaatan jechuudha isin gale gonkumaayyuu kalas namni suni suuraa san galarii sarratti gabbuufachuu hin danda'u iskiriinshotullee kaafachuu hin danda'u deebi'ellee ilaaluu hin danda'u jechuudha isin gale egaa daawwattootan kiyyaa haaluma kanaan jechuudha namni isin suuraa ergitaniif sun nan balleessaa ergi jedhee yoo isin ergisiisellee jechuudha haala kanaan namni kun hin balleessu jettanii shakki tokko malee jechuudha ofitti amantummaadhaan jechuudha ofiin akka badu gootanii haala kanaan suuraa barbaadan viidiyoo barbaadan nama erguu dandeessan jechuudha egaa daawwattoonni kiyyaa akka isin galee abdiin qabaa barumsa keenya irraa asirratti raawwata chaanaala keenyaaf haaraa yoo taatan sabskiraayib godhachuun dagatinaadha barumsa keenya yoo isinitti tole viidiyoo keenya laayik gootanii jajjabeessuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma